لتو استوديو فتشين جتشون جلدا أي قرأتي في لتو كانت أفرتين وامو كيساني بوفتان قد سنة يبسو أنا ما كان كو جايو في كادون جرأمان كان للتي أنا وما قالوا كان مجرد مقالنا كانتي تها نموني باي نبيكو ميديا رتي يرو باي سور سكالين كده دما كتوري نياد ناقلا نمون هندو سيبيكو مي سينات ألوتا كي راكاستي متمودا فرا سينا كي مي جواب سيتي متمي جبون إنيو دا سينات ألوتا كي متمي مي سينانكو باي إيرا تاقا جواب سي يوس نتمي أنا مجابا دياتي دلتي دا مجا دلتي چمتي gara mana barumsa elementary kutato kwa klasa deti baradde kana ana wama hagalu ra utum baradde wajid abe gara magala kilo to tajru wajid talala ki argadde chumarra ke jijran gafate amma magala naqamte jira jirra jirta jechuudha mee maalo jecha turte fi maalo jecha akka jirtullee iddoo hojii kee maalo jecha akka jirtu mee dhaggeeffattoota keenyaa fi xinnoo isheetu irraa softe amma kanan jecha jiru civil service da namni qaama guutuu qabaatee iyyuu hojjetee yeroo akkasiitti qaama guutuu qabaatee hojjetee hojii argachuu dhiisuu danda'a siin garuu waaqayyo umurii kanatti si gargaare sa'aatii kana siif laateera akkamimmee gaggabaabsinee haasa'uudhaaf yeroo darbe waan tokko si gaafataa turani miidiyaa irratti waan tokko gaafatamaa turte mee haala gaa'ila kee maalirra jirtame haala gaa'ila kee nutti himi jechuudha. Haalli gaa'ila koo bara jiraadhee dhufee kaasee tuma wanti baay'een na mudatu wanta baay'een dhufee wanta baay'een na dura goraa ture wanta baay'een qabamaan ture darbee 2015 darbuun dadhabee akka tasaa mudannoo addaatu narra ga'e innis maayidha beektaa ani akkuma beekamu akkuma dhugaasaa haasoo ishee yoon barbaade nanaasaa silkiin naa dawwalama FB nan fayyadama TikTok nan fayyadama meesejiilee naa ijoollee na faana haasa'u miidiyaalee hawaasaa garaagaraa miidiyaa waan garaagaraa nan fayyadama egaa wantoota baay'ee durboota keenya yookaan shamarroota keenyaaf illee ergaa dhadhaamaan ture 2015 ga'ee mudannoo keessaa bahuu hin dandeenye nan mudatame 2015 isuma amma keessa jirru kana gaafa 13 ji'a 4 2015 guyyaa 13 ji'a 4 2015 እሺ እና ስልኬን tokko አዲስ አበባ ራ naa dawwalame እና seenaa sanatti maqaasaa nattaasee mucaan nattaasoo kun ani isa yuun beeku innis nan beeku silkuma koo fudhate naa dawwalee urraa fudhatte yeroon jedhu mucaa biyya kee tokkotu Addis Ababa safara piyaasaa kan jirti mana nyaataa keessaa kan hojjettu jirti isheen naa laatee ishee immoo ishee wajjin yeroo baay'ee yeroo Finfinnee dhuftu ishee bukkeen bultaa ishee bukkeetti si argan garuu nan agarre silkii kumoo koo ishirraa fudhate malee isa si dawwalu kanatu mucaa hiriyaa keerraan fudhadhee siin jedha mucaa waama hagaloo irraa fudhate mucaa waama hagaloo irraa bolettiin qammalee Yemeniin jirti biyya alaa baate ishirraa fudhate naa dawwalee naani ani maqaan koo Taakkalee Tafarraa Araggaan jedhama gaafa si bilbilu ishee obboleessa koo hin jedheeni innaa gaa'illi na cababaraa ture wanta baay'ee na mudataa ture amma garuu naa waaqayyo natti fakkaata si ergeleen beeku silkii kee yeroo ishee wajjin haasoftu maqaa waaqayyo haasa'uu jaallattu jajjabaadhu waliin jettu bakka sin jaalladhe naan jedheen naan guyyaa sanas kan dhaga'u waaqayyoodha har'as kan argaa jiru waaqayyoodha ejjigaayyoonni maal akka taate beektaa kan jaalalaaf gaafattu hin jedheeni jalqaba gaafatte jechuudha utuu sin argin dura jaalalaaf si gaafate ergasii booddaati immoo ejjigaayyoo maal akka taate hin beektaa jaalalaaf kan gaafattu ejjigaayyoo maal akka taate beektaa kamitti jaallatta utuu maalummaa isheen beekin kamitti jaallatta sagaleen bu'aa maalii sii qaba jecha danda'uun bu'aa maalii sii qaba hin jedheeni tole jennaan yaada wal firqabee obboleessa koo dhiisiin jedhee akka gootu hin jedheen waaqayyo raagaadha guyyaa sanas gurri waaqayyo dhagayeera har'as waaqayyo nagaa profaayilii koo paaswordii koo wajjin allaaddeef
isaaf jechuudha. Profaayila feesbuukii kee paaswoordii isaa sitti himtee jecha darbii isaatti himtee wajjin hin kenniteef jechuudha isaaf. Naadhii sure akka mucaan kun natti cabee bor natti sammuu samii natti miidhamne jedhee lallaatee fi maqaan nan si jaalladheera sinniisu eree suuraan koo babbareeda waan ta'eef egaa sinniisure guyyaa gaafa naa dawwaluu kaasee torbe tokko tuun fitin Finfinneedhaa dhufa. Torban tokko tuun fitin si bilbilee ka'ee Finfinneedhaa gara magaalaa Naqqamtee dhufa. Asii argu malee dandeen jiraadhu. Maalu ati nama akkamiidhaa kan Finfinneedhaa baatee dhuftu kuni ani sin jaallanne sin barbaadu si maatii koo keessaa nama kurnaffaratti na ladde haati koo akka achi argiteetti abbaan koo akaakilee arganiiru obbolaa koo obboleettiin koo heerumsiifattee obboleessi koo mucaa isaa fuusifatee qaba rakkoo dhalaas rakkoo eerumaas rakkoo maalis hin qabu wal horree jirraa baay'ina keessa jira baay'annees jirraa hin barbaadu nan agarre waan ta'eef ani hin barbaaduun jedhee nan dhufadhee. Innufe yeroo dhufu obboleettii koo Wallaggaa Yuunivarsiitii Afaaniin kan baranaa eebbifamtu boontu ishee wajjin dhannee fuune. Gara magaalaa Naqqamtee dhufee attanii fuutan tole. Innuftaa na arguu barbaadamine sina na argita profaayilii koos argite siin ta'uu siin jedhe Waaqayyoo garatti na baasisutu beeka jedheen keessa galee mucaan kun innufee Pepsi biar tak dari berarti. Dari berarti dari rapsa Pepsi. Okay. Aci tu listeron tu kunci amma tak antara gujra. Aci tu boleh tanya naik. Jeru maning gibir agar bau nanti ko wayang ko milik ko nurgu famai fucuraf. Tole. Kau tu nak fuck di kanan jadi. Ta ke sabu. Malik fam. Nanne. Mal kun malik dafar nak gemiran kan tu fede. Nanne nyaur ku famai. Bontung kau pada boleh tiko. Nanti nurgu famai. Agite tak gafur ku hantu. Nama grupice cuna. Ham gorena di kimsa. Cemara cu. Gibira sport nyara. Ham gorena di kimsa. Tole. Ubum mama di mau berarti kan. Nah, ini ke Kotu ka bucco na njede bucco timo wal mujal kam ne tapi lama gendot jara nuke fetaye aken fude agada hida lama fide rufe magala bakur bontun ke jaga ke dasana banne anne fune alkan bontu na birang kali njede na birang kali mali ka na sora da kalte na baddi wor kuni jede na chisha kide tole kalte na baddi kuni na birang kali na isbaka yo bulte buli yo kalte kalirin jangan kalte mujan tenya hasomne inka kate kasen jalata amma gamana tifute galte bode sena jirenya ke timke mari jalati kane tole mari jalati kane akamira ga kuno ga wal fananya nirra mana kosteta kuno ga manni ko kana kirayen ko kana la kana tangalha nyate taga dugde taga jigayung naga kamera ka korori ke fala fugara fundura ani sinjada tu simi bu se for karake tu gufun ta bornati mi damta baka ai nanjete transporti gubde natti mi damte kara korati bor gufun naraga urra jedin sittime uftega jannan ani sin isode ani sin isu gafanni jedun kuni asadi je afur kuma lama kurshira gafanni ufe manako gafanni dufe manake gafa manako dufe asadi je afur kuma lama kurshan dufe wal fana turre indurre gafa dufe sana mautu dubbattu gafa dufe sana erga waan baay'ee hasoftanii booddee waan irratti waliin galle qabdu waan itti kaasee sin qabu na argu barbaada kun kaayo majru na argu barbaade ni naqee man fuudhe bakka akka karaa kufa akka tuni bahe narraa bulee bakkeen jaalladha waan gochuu kee natti fakkaata waan ta'eef malee dhuguma jaalalaaf waan si bira dhufe natti fakkaatu maali hin fakkaatu gaa anaaf inni wali bukketti profaayilii keenya ilaaluu dandeessa hin fakkaatu na akka yaada kofitu yeroo sana nyaata isaa nyaateera waan ta'eef tu ka'ee deeme ni jaalladha deemuu dhiisee mucaa rafee hinciisee egaa ka'ee muggana man deeman naan hin didee hin ture guyyaa baay'ee ture isa bulee irratti iyyuu hin ture maal waaqayyoon jedhan sammuu koo janjanna gama bakka baranan badee amma kana baatee dhufe amma kana jiraatee dhufe baranan badeen jedhee egaa
sanas kana ta'u dhugaa jiru ani taaseeras itti galtee jechuudha gara jaalala sanaatti eenyutti maqaasa Taakkalee Tafarraa Araggaa wajjin jaalala jalqabdanii jechuudha gaafa jaalala jalqabdan kana wal quunnamtiin garaa hin jiraata naamma akkan si ilaalutti amma sa'aatii kana akkan si ilaalutti dadhabbii guddaadha kanatti qabdu si biraa erga deemeeti moo amma ulfikee baay'ee guddateera argaan jira baay'ee ulfikee guddateera seenaa isaa jiru natti mee egaa dhugaanatti fakkaate keessan gale keessan galee utuma wajjin jirru gaafa mucaan ani preediin qonnaa bate tole odeeffannoo tokko munan qaba arri guyyaa meeqa guyyaanii arri guyyaa 24 gaafa soddomaatti manni yaalaa specialized magaalaa Naqamtee opereeshinii akkasii godhee mucaa kana akkati deessuu fi karoorri qabamee jira jechuudha. Karoorri qabamee jira. Inni kun dhugaadha. Gaafa kudhan gaafa tokko deemee gadannaqee kudhan gaafa tokko sadeen gadda sakura tokko fatti galu kanu kan galuuf jechaa jiru kana jechuudha. Na safaranii dubartiin tokko gaafa deessu torbe 36dha. Torbe 36 guffixxee deessi. Gaafa naqu sana torbe 32dhan. Egaa haga gootu qoricha maqaa tokko maqaaree kookaa wajjin baxabbaxee dhugee. Maal fayyada jedhe qorichichi? Mucaa baasa. Mucaa keessaa baasiidha? Innaan maal jedhaman jedheen kookaa fi kikniini sana gurguddaadha mana yaalaa deemi bitiiti walitti baxabbaxee dhugii naan jedhe. Dargaggee booddee mucaa baasee atoo maal deemite? Innaan kan biraa waan jedheen innaa dhaqiitii birrinsii gashaatii dooktarii bukkee dhaqiitii na keessaa baasaa jedhe. Malee dhuftuun jedheen dhugaadhaan dhufuudha narrattis hin dawwaliin jedhe. Jennaan ani garuu jedheen sirrattis hin dawwaluun jedheen sin barbaadu sin jedheen mucaa kana naa laate taanaan waaqayyo warra hojjaa dheeraan dhowwataa warra deemanii lafa riyaa isaanii gaa meeqa dhabee waldaa raraaraa bataa jigaayoo keessa inni kana pireedii dhaabee inni kana keessa kaa'ee lubbuu koo baasuun miti maqaa itti naadha obsisuufidha hin baasuun jedheen. Hin baasuutti kanarratti wal dhabdanii jennaan waan tokko walii galale hin baasta taanaan arrayyuu si bu'uudhaan jiradhe. Baastu naan jette taanaan immoo hin dhufuudhe. Jigaayoo maal akka taate beektaa ati gola haadha kee keessa si buuchuun nan danda'a miidiyaa meeqaan na beekamin jedheen. Jigaayoo afaanii funyaan gidduu gootee ilaalinati gola haadha kee seenaa si buuchuun nan danda'ani miidiyaa meeqaan na beekaa. Namoonni baay'een iddoo guddaa naa qabu nan beeka. Kanaafi si kadhachuuf jira osoo hin taane ilmoo namaa ta'uu ishee itti gammadiiti. Waama dabukkee dhaabbattu yookiin immoo akkuma dhugaasaa namni Oromoon yookiin abbaan keenya haati keenya namoonni ta'an baran malee akka beekan naa godhi malee addaggeen an taasisa dararaa situun salphisee akkuma salphatti kanatti maqaa kun balleessiniin jedheen jennaan lakke jennaan mucaan kee shawaa lixaa anaa baakkoodha. Shawaa lixaa? Anaa baakkoo. Anaa baakkoo tibbee. Shoboka manni isaanii. Mana isaanii asuma taa'een kaalkuleetii hojjettee fideen footoo laadhee fiennaan amma mana haadha isaaniitti na bareetti mani. Abbaan sukunoo dhukee jira. Abbaa faatiin wal fuudhanii achitti barannatti fide mucaan hin beeku. Isaan achitti wal fuudhanii gargar ba'anii jiru. Abbaan dhukkee jira. Haati baakkoo jiru. Shoboka jiraata. Manni isaanii waldamuun wangilii bukkee naan jedhe. Singeessaan naam dhiisin hin geessin. Ana hordofus hin naqu. Garuu saala mucaa kanaa asirraa saawundiidhaan ka'een dura adda baasaa jireen. Asirraa saawundiidhaan gaafa kaatu. Dura adda baasu malee mucaa kanaan barbaaduun jedheen. Dhuguma. Doktoroonni gaafa sanatti kolfan ijoolleen hospitaala guddaa keessa hojjetanii baay'ee tiktok irratti sababa hin beekamuufi si arguu keenyatti guddaa gammanna naan jedhan. Si arguu keenyatti sababa fuula miidiyaa garaa garaa irratti si beekanii fi si arguu keenyatti gammanna. Guddaa gammanna. Ani immoo saka kanatti dhiphatee dhagayyuu hin beeku si arguu keenyatti guddaa gammanna. Hin deessa. Kan lafa fookutu yuu deessi waa'ee da'umsaa miti amma. Itumaan ittiin beekamin keessa galee waan ta'eef isatu sammuu koo na miidheen jedhanii jennaan duruma saala ishee addanaa baasaa isin jedheen. Dhiiraa fi bara ta'uu ishee garaa koo keessa jirtu addanaa baasaa. Durba taanaan murtii du'aa irratti fudhatan mootummaa waaqannaa malee jedheen. Addanaa baasaa jedhee gaafa sana gaajjaa shan galuu fida.
adana basa birriko buki raba fadden kuma laman nar khair baka doktor haso si bedden itu macam sadagan mali waqona basu fere durana dan basa malif ke kuno narratti kana te kan duwana basa jere obboleetti ko hojjetu wayu to kan baay'ee jaalladhu mucaa giddaa yaana warqee gammadaa nama jedhamtu obsitaala geessite warqeetu nageessite gaafa obsitaala geessitu sana doktor dirribaan laalanii ciisedhani na ciibsanii maalidhan jedhani ani garreefni isa natala saundi sana marra oofan sana reef maal gooftaayis maal nakee afaasuu hin jedhan angaan ani beeku waan tokko na doktor dirribaan faan waan akka bishaanii garaarana oofu indi laanatti maal waaqayyoon jedha gurri koo duruma saala fiimalee dhagaa kan jedhu family dhagaa'uun barbaada meelii malee dhiira malee duruman jedhe gaa na isaanoo sama galmee maqaa faayila korratti qabachaa deemu mucaan kee nagaadha sirriitti jira fayyaadha waan tokko rakkoon hin jiru jechaa deemu dhumarratti waa'ee nagaa waa'ee maaloo ishee miti gamman gadan barbaadu saaluma ishee duwwaan roona hama jechuun eegaadha daqiiqatti sana innaan dooktiin faa mucaan kee boo dhiiraran jesa maayikira gammadee jechuudha. Maaliif kana gammadee ilmoon dhiiraa baddeen baddu. Waaqayyo si haa eebbisu. Normaalii mucaan garaa kee keessa jirtu amma sorry jirtuun jedhee jiru mucaa dhiiraa akka ta'e nutti himteetta. Waaqayyo akka nagaan si hiiku guddaa amantii guddaa qabna waaqayyo irraa. Uumamuu kee kanatti baay'ee gammadduu akkati taate I know beeka jireenya kee keessatti kolfaan qoosaa garaa garaatiin akka ta'e dabarsitu nan argaa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkasiin baay'ee nu hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Maqaan mucaa kun Marahiikiidha dhiira innan jedhe Marahiik jechuun bara namman darbee dhufe kana waan hundumtuu mariin taa'ame bara dadhabameedha. Sii gala yoo ta'e.